Waldaan misoomaa gurmuudhaan mirgoota namummaa fi walqixxummaa koorniyaa irratti xiyyeeffachuudhaan leenjii ijaarsaa dandeettii jaarsolee manneen murtii aadaatiif kennuu irratti argama. Bal'inasaa akka tanatti qindeessineera. Naannoo Oromiyaa keessatti manneen murtii idilee jiran irraa addatti manneen murtii aadaadhaan sadarkaa gandaa fi aanaatti hundaa'anii jiru. Manneen murtii aadaa seera aadaatiin hojjetan akka hundaan kan tumamesiim labsii lakkoofsa 240 bara 2013 jalatti. Manneen murtii kunneen dhimmoota maatii yookiin immoo siivilii hundumaa ilaaluutti kan danda'an yogguu ta'u, keessumaatti immoo dhimmoota gaa'elaa fi maatiif xiyyeeffannoo kennanii kan hojjetanidha. Kana irraa ka'uudhaan waldaan misooma gurmuudhaan mirgoota namummaa fi walqixxummaa koorniyaa irratti xiyyeeffachuudhaan jaarsolee manneen murtii aadaatiif leenjii kennaa jira. Leenjiin ijaarsa dandeettii waldaa misooma gurmuutiin qophaa'e kan irratti kan hirmaatan obbo Naasir Faaris itti gaafataman waajjira pirezidaantii mana murtii waliigala Oromiyaadha. Manneen murtii aadaa Oromiyaa yeroo ammaa kana Oromiyaa iddoo baay'eetti hundaa'uudhaan hojii irratti bobba'anii jiraachuus ibsanii jiru. Manneen murtii aadaa yeroo ammaa Oromiyaa keessatti ganda hunda irratti ganda muraasaan ala kan hafe yoo ta'e sababa adda addaatiin kan hafeen alatti bakka baay'eetti amma dhuma bara bajataa kanatti gara 5,200 olii hundaa'anii jiru. Manni murtii kun sadarkaa lama qaba. Tokko ganda irratti mana murtii aadaa sadarkaa gandaa jedhama jalqabaa jedhama. Sadarkaa jalqabaa jedhama. Inni kaan mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhama. Yoo rakkoon achitti bakka mana murtii aadaa gandaatti jalqabaa irratti murtaa'e rakkoon jiraate gareen komii qabu jiraate aadaan jalaa jallateera haqni naan ba'ame kan jedhu yoo jiraate akka sadarkaa aanaatti immoo ol dabarfataan ilaalamuufi. Leenjiin ijaarsa dandeettii akkanaa kennamuun isaa jaarsoleen daangaa aangoo isaanii akka beekan muuxannoo walirraatiin qoodachuudhaaf kan isaan tajaajilu ta'uus ibsaniiru. Ga'een hojii keenyaa maa inni isa jedhu akka baranuuf tokko kaayyoon leenjii dandeettii gabbisuu kun jechaadha. Tokko akka aadaa naannoo isaaniitti bilisummaan isaanii akkuma eegametti ta'ee maal ilaallaa isa jedhu aangoon keenya eessaa isa jedhu adda baasuudhaaf jecha. Lammaffaa mirga namummaatiin wal qabate seera idileetiin wal qabate heera mootummaatiin wal qabate immoo maalii keessa galuu hin qabne isa jedhu immoo daangaa isaa aangoo ofii baruu jechaadha. Itti aansee immoo bakka adda addaatti dhufan jedhu kun ganda adda addaarraa magaalaa adda addaarraa walitti dhufanii jedhu kun immoo akkamitti hojjetaa jirra jedhanii tokkoffaa muuxannoo hojii dhimmoota dhiyaatan irratti ilaalaa turan akkaataa itti yaadan akkaataa hojiitti kan muuxannoo walii dabarsanii muuxannoo walii gabbisuu jechaadha. Lammaffaa immoo aadaa dagatamallee wal yaadachiisuu jechaadha. Hojii gaggeessaan waldaa misooma gurmuudhaan obbo Abaabayyuu Jabeessaa dhaabbanni isaanii nageenyaa fi hariiroo hawaasummaa ijaaruu akkasumas sirna jaarsummaa guddisuu irratti xiyyeeffatee leenjii kennaa jiraachuu dubbachuudhaan gama biraatiin ammoo kaayyoon leenjichaa hubannoo mirgoota namummaa irratti qaban akka gabbifatanii fi of eeggannoo gama koorniyaatiin taasisanii fi mirgoota namummaa irratti hubannoo akka horataniif taasisuudhaaf kan tajaajilu ta'uu dubbatanii jiru. Jaarsoliin mana murtii aadaa tokkoffaa waa'ee hubannoo mirga qabiinsa namooma mirga namaa irratti maaliif murtii dabarsu waan ta'eef achi keessatti waa'een mirga namaa hubannoo qabaachuu qabu. Mirga namaa akkamitti ilaaluu qabu akkamitti hubatu zan murtii yeroo dabarsan achi keessatti mirgi namaa cabuu hin qabu mirgi namaa dhiibbaa irra gahuu hin qabu. So kan akka isaan hubannoo argatanidha inni tokkoffaan. Lammaffaan immoo waa'ee koorniyaati. Akkasuma mirgi dubartoota akkasuma gender equality kan jedhamu akkamitti ilaalu haala murtii dabarsanii keessatti of eeggannoon isaan godhan maali kan jedhu kanarratti hubannoo akka argatanidha. Magaalaa Duukam dabalatee naannoo Sheeraati kanneen walitti ba'an manguddootiin kunneen naannoon kun iddoo sabootiin garagaraa keessatti argamanidha. Leenjiin ijaarsa dandeettii kun ammoo manguddootiin kunneen yeroo murtii dabarsan garaagartummaa jiran kanneen hammachuu akkaataa danda'an irratti hubannoo uumuu fi akkaataa ammoo hojii gaggeessaan waldaa misooma gurmuu kun itti dabaluudhaan dubbatu. Naannoo magaalaa amma keessatti hojjennu kana keessatti daayivarsiitiitu jira. Yaadaan amantaadhaan sabaan karaa adda addaatiin namoonni garaagartummaa hedduutu jiru. So garaagartummaa kana akkamitti hammatu inclusion kan jedhamu kan namoota Oromoon taane yookaan immoo afaan Oromoon dhageenye yookaan immoo
jaarsolii aadaadhaan akkasuma naannoo isaanii kan saba biraa ta'e akkamiin wal faana hojjechuu danda'u. So generally inclusion isa jennu kana akkasuma hubannoo akka argatanidha. Leenjii kanaaf fudhataatti kan jiran obbo Katamaa Hordofaadhaan manni murtii aadaa magaalaa Duukamirraatti leenjicharraatti muuxannoo bal'aa argachaa jiraachuu ibsu. Wanna guddaatu jira. Nullee beekuma keenya warra mana murtii aadaa waliin hojjennu warri galaan waliin jira. Magaalaa Galaanirraa iddoo 2-3 irraa dhufantu jira. Nullee garaagarummaa qabnu beekuma keenya waliif sheer godhaa. Han achiisaa fidasan ankalee nu qabnu walitti cimsinee hojjechuudhaaf baay'ee bu'uura jedhee ilaala. Maali sababiin isaa wanni amma leenjii keessatti kaafne manni murtii idileetii fi yookiin manni murtii hawaasummaa gandarra jiru keenyan garaagarummaa mana murtii aadaa sadarkaa calqabaa kanaan garaagarummaan inni qabu maali jennee laalle isa keessatti mana murtii idileetiin illee garaagarummaan inni qabu guddaa kan ta'ee fi ragaa sobaa balleessuu keessatti dhugaa badde baasuu keessatti sanada dabree immoo abbaan dhimmaa numira dhufe kamiyyuu tokko mo'atee tokko mo'atamee hangaluu hin taane isaan lachuu mo'ataa ta'u. Mana murtii aadaa magaalaa Duukam ol dabarfannaa irratti kan hojjettu aadde Asnaaqech Tufaadhaan muuxannoo bal'aa leenjii kanarraatti argachaa akka jiran ibsaniitii jiru. Amma asarana hojjechuus isas leenji'aa jirra. Leenjii kanarraas durattis hojjechaatuma jirra. Amma immoo leenjii kanarraa kaanee baay'ee muuxannoo fudhachaa sila deemnuuf waan gaarii hojjennee yaada.